kabajamoo daawwattoota Waliif TV yeroo daawwitii irraa geenyedha. Kan nuti jiru daawwitii keenya har'aadhaani miira bareedaa miira ho'aa ta'een egaa gadi baane namoota guyyaa fi yeroo walitti nu fidu waliin yeroo gaarii dabarsuuf yeroo ammaa kana kan argamnu naannoo Caffee Araaraatti bakka kanatti immoo hedduminaan kan argamanii barattoota kiiloo 6ti. Isaan waliin akka isaan nu mudatan abdiin qaba egaa isaan waliin yeroo gaarii akka dabarsinu abdii guddaan qaba. Gaafileen keenya babbareedoo miidhagoo ta'an har'as kan nama barsiisan akkuma tufan kan isaan jiranii qubee chaalenjiin jira, seenaan jira, sirbiin jira, waan ta'een jiru akka xumuraa sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya Andaraartuu Nagaashii Lammii Solomoon gama gummaa kaameraaf teeknikaatiin na waliin jira. Mee deddeemnee eenyuun nu mudata ijoollee akkamii arganna kan jedhu ilaallaa gaafiin har'aa guutumaan guutuutti waan deebi'u natti fakkaata. Barattoota yuunivarsiitii bira waan jirruufi egaa mee deddeemnee namoota akkamii akka nu mudatan ilaallaa yeroo gaarii turtii gaarii bashannanaa nu duukaa bu'a. Tole galatooma maqaa milkeessaa mokkonnoo maqaan kee Mikiyaas Birhaanuu. Tole galatooma maqaa kee Olii Xaafaan jedhama. Olii Lammii Tole galatoomi maqaa kee Feenit Daawit. Keessaa fi Mikiyaas guddaa galatooma. Eessarraa dhuftan? nuti barattoota yuunivarsiitii Finfinneedha asuma. Bakki dhalootaa? Wallaggaadha. Wallaggaa. Anis barataadhuma gibbii kanaati. Arsii irraan dhufe. Arsii. Tole Wallaggi bakki dhaloota kee Finfinnee kiiloomeetira meeqa? Kiiloomeetira aga 525 natti fakkaata. Kas wayiidha. Kan kee hoo? Kan koommoo amma 200 uumamu. Tole bakki kiiloomeetirri haga kana jedhamu kuni bakki ka'umsi safara isaa bakka kamidha? Bakka asii ka'ee kiiloomeetira ganaa jedhamu kun Atoobistara. Atoobistara. Achi qabata gaa taaksii gaafa biyya galu konkolaataa waan ta'eef atoobistara. Fakkeenyaa fi Arsiidhaati. Bakki dhalootaa kee asirraa Finfinneerraa kiiloomeetira haganaa jedhamee beekama miti. Hin beektaatis kiiloomeetira isaa. Kiiloomeetirri sun yagguu safaramuu Finfinnee keessaa bakka kamii ka'umsi safara sana? Finfinneerraa jenna mitiiree? Bakki ka'umsa safara sanaa eessadha jechuun handhuurrumti kuni kanuma akka biyya keenyatti safarri suni eessarraa ka'a? Naaf hin galle. Atoobistara jedhee. Naaf hin gallee fi hin beekuun adda gaa. Ifa godhi. Gaafichi si galeera. Gaafichi iyyuu ifa naaf hin taane jechuudha. Tole. Anamma Walliso. Kiiloomeetira 114 Wallisoo Finfinneerraa. Kiiloomeetirri kun gaafa safaramuu Finfinneerraa jedhama malee specific bakki ka'umsa safara sanaa eessadha? Asumarraa kaasumarraa. Asuma gaafa jedhu. Magganaanya. Siinaa jedhu qaamaalan godhan. Garuu amma si galeera gaafichi. Natti fakkaata. Naa galeera. Gaafitti madeebisuu dheeffanaan galleedha. Saraadhuma. Kanuma yaada malee iddoo biraa. Waan konkolaataan achi qabamuuf tariiti atoobistaraarraa ka'eeti safaroonni magaalota biyyoota Itoophiyaa keessa jiranii kan taasifame handhuurri isaa achi jettee tilmaamte. Akkasuma edeen tilmaame. Inni dhuma. Konkolaataa guddaa waan ta'eef kanuma edee yaada. Tole atoobistara. Amma naa dhufee na fakkaata Qaallitti. Bakki namni konkolaataa qabatu yookiin Qaallitti yookiin maas atoobistaraadha jedhamee. Asallaan Qaallitti irra qabama waan ta'eef. Haa qabamu. Bakki safarri isaa Finfinneedha yeroo jedhamu Finfinnee bakka kami? Guutummaa Finfinnee ma jedhama. Finfinnee keessa immoo kutaa magaalaa hedduu jira, bakka maqaa dhawamu hedduu jira. Bakka kamidha? Eessarraa ka'eeti? Handhuurri isaa kam? Qaallitti.
Isaaf qaallittiidha. Isaaf ammoo otobistaraadha. Eessarraa dhufte? Bakka dhufe moo? Bakka dhaloota kee. Bakka dhaloota koo Geedoo irraan dhufe. Geedoo. Amboo. Amboon kiiloomeetira meeqa Finfinnee ba'a? Asirraa 112. 168. Finfinnee irraa jedhameeti kan beekamu. Yeroo lakkaa'amus jechuudha. Namni yeroo himatus fageenya jiru jechuudha. Finfinnee keessaa bakka kamirraa ka'ameera kan lakkoofsi kun lakkaa'amu? Piyaansaa irraa keetu lakkaa'amu na fakkaata yeroo baay'ee piyaansaa. Piyaasa. Anuun beeku garuu iskii atoobistaraa ta'u. Yeroo Amboo galtu konkolaataa otoobistaraa dhaqa. Achirraan qabadha jaatee achumarraa naaf haa lakkaa'amu. Iddoo kamii ka'eetti safartuun lakkaa'ama waan jedhu ta'e wayyure. Maappii ilaaluun hin danda'amu. Anda cimaa. Gaafachuu kan ture. Kanaafuu ani piyaansaa natti fakkaata. Piyaasarraa ka'ee lakkaa'ama sitti fakkaata. Akka yaada handhuurri magaalli Finfinnee jalqaba yeroo hundeeffamte piyaansaadha. Iddoon handhuura ishee waan ta'eef achirraa kaatee kallattii arfanittu fageenya giddu galeessa taa'ee waan yaaduuf achirraa ka'ee lakkaa'ama yeroo baay'ee yaada. Kanaafuu handhuurri guutummaa biyya keenya akka Itoophiyaatti jiru yeroo lakkaa'amu bakka piyaasaadhaa kaa'ataananii birbirsa gooroodhaa kaa'ataananii birbirsa gooroorraa ka'ameedha jechuudha kan lakkaa'amu. Kanaaf handhuurri biyya keenyaallee kan Itoophiyaa birbirsa gooroodhaa jenna. Achuma akkasumatti lakkaa'uun akka. Atoo keessa lachuu gargar ta'e kan eenyutu sirrii jenna? Inni hayyuu jaa ta'e kan isaa haa ta'u. Na caala waa baay'ee beeka. Hangafa keedhaa? Beekumsaan hedduu na caala jaa ta'eef. Namanneen wanta kana. Garuu anumatti argatee yaada garuu sandeen miti. Akka inni jedhe kana. Haa ta'uuti garuu eessiyyuu haa ta'u atoobistara miti jettee yaadda. Atoobistara ammoo miti. Eessaa kan nuti achitti konkolaataa qabataa kanaaf natti fakkaatan. Malee achi miti. Yoonni jedhe haa ta'u nan fudhadha. Dogoggora kun an sirreessa. Eessa jettee yaadda? Bakka inni waan na caala beekuuf piyaasa yookiin 4 kiiloo walii haa galu. Bakka lama dhaqaa jirra. Piyaasa 4 kiiloo itti aartanii kamtu irra siif deebiidha? Kan isaa deebiin jira kan keessa. Ani yaa'u isan dura haa ta'uuti garuu bakka akka inni jedhe naaf haa ta'u ammaaf. Piyaasa birbirsum gooroo sana. Finfinnee ta'e isarraa. Wallagga Lixaanaa Iraarra. Kiiloomeetira meeqa Finfinneerra? 550. Wallagga Lixaanaa Gullisoorra. Kiiloomeetira meeqa Finfinneerra? 550. 50. Tole kiiloomeetirri kun yeroo lakkaa'amu Finfinneerraa jedhamee lakkaa'ama. Finfinneen kun guddoodhaa miire. Finfinnee keessaa bakka kami ka'umsi safara kana? Piyaasaa Nuurarraa natti fakkaata. Piyaasa. Piyaasaadha. Is piyaasa man jedha. Sabooroodha moo afaan Oromoodhaan? Piyaasaan birbirsa gooroodha. Garuu birbirsa gooroodha. Eeyyee. Yaan Nuurri isaa achirra. Dhugaa. Birbirsa goorootti beekamas. Handhuurri guutummaa biyya keenya jechuun akka biyya keenyatti safarri hundiiniyyuu birbirsa gooroorraa ka'a jettee amantaati. Akkasitti beeka. Meerra deebiime. Jechuun handhuura jechuudha miti bakki sun kaa'amee bakka sanaa kaa'amee lakkaa'ama taanaan biyyi keenya guutummaan isaa akka Itoophiyaatti jechuudha. Kanaaf safarri sun birbirsa gooroodhaa ka'a jechuudha. Handhuurri keenya birbirsa gooroodhaa jechuudha. Addis Ababaarraa ka'ee lakkaa'ama yoo ta'e Finfinneerra. Finfinnee marraa ka'ee lakkaa'ama miti hundumtuu Finfinneerraa jedhama. Kanaaf Finfinneerraa ka'ee gaafa lakkaa'amu bakki ka'umsa isaa birbirsa gooroodha jettaa? Birbirsa gooroo. Anis akkasitti beeka. Finfinnee immoo Finfinneedhuma ka Finfinneen Birbirsa gooroodhuma. birbirsa gooroodhuma. Eeyyaanis akkasitti beeka. Tole gaaffii koo lammataadhaani sirbaan isin dhaggeeffachiisaa. Hin dhaggeeffattu weellisaan sun eenyu akka ta'e natti himtu jechuudha. Dhaggeeffadhaa gahoodha walitti siqaate. Jaalala jaalala kan naqabee kamu cayyoo magaala. Jaalala jaalala kan naqabee kamu cayyoo magaala.
eetuma si argee ija kee eetuma si ilaalaa argee ija kan kee ilaalaa jaalalaa. Sirba kanan beektu Sirbicha beeka. dhaggeeffatte dhageessee beektu. Beeka. Haa ta'u. Daawwiti. Daawwitee Mokonnin. Daawwitee Mokonnin. Ani garuu hin beeku. Sirbichaan beektu. Sirbicha beeka. Mee waliin jenna naaf si al tokko. Inni illee kan daawwiteetti makateeraati immoo sirbuun mallee itti makadhu gaan. Jaalala jaalala kan naqabee kan mucayyoo magaala. Jaalala jaalala kan naqabee kan mucayyoo magaala. Eesuma si argee ija kan kee ilaalaa jaalala. Tole eenyu reebeelisa. Akkas bareedu akkas miidhagu. Intala magaalaaf deemtu sirbamu baatus rakkoon qabu numa obsina. Taareen. Taarusmaan. Ijoollee meettaa gamaa jedhee kan sirbu sana jechuudha. Okay, ijoollee meettaa gama. Isa sana. Isadha. Isadha jedheen yaada. Daawwitee fi Muktaar. Ee. Tole galatooma gaaffii kiyya lammataadhaani gaaffii sirbaati. Sirbina. Inni dhaggeeffattu sirba baay'ee jaallatamaadha. Inni dhaggeeffattu sirba eenyu akka ta'e weellisaa isaanitti himtu jechuudha. Waldaa deeman kana. Jaalala Jaalala kan naqabee kan mucayyoo magaala. Diimtuu dhagaa. Mucayyoo magaala. Jaalala. Abbaa isaatti yaadaa deemu kaati cal jettee dhaabatte. Natti fakkaate. Addunyaa Anis isuma na fakkaate moo? Isuma natti fakkaate. Dhugaa eebbisa addunyaa miti. Dandeessaa? Magaalaa irraa jaalallis hin qabne. Ara yeroo 100 ol qabe. Uffatu waliin jijjiira. Kanaafuu Kanaafuu eebbisaa miti carraa lammataa yaaltanii reewa eebbisaan ta'in. Artistii geessa kun geessa garuu dhugaa dubbachuuf artistoota amma. Sirbichi ka durii jaatee amma dulloomeera. Daawwitee Mokonnon jennumoo? Inni amboo gara galgalaadha. Amboo gara galgalaadha. Daawwitee. Amboo gara galgalaa. Amboo Gaggaragala. Amboo gara ganama. Namni ganama ka'a. kanaafuu eenyutti jettan? Dhabneerra. Dhabdanii? Akka dhabnetti bira darbe kun. Akka dhabanitti bira dabarreerra. Gaaffii kiyya lammataadhaani gaaffii sirbaadha. Inni dhaggeeffattu sirba baay'ee jaallatamaadha. Abbaa sirba kana sirbi natti himtu. Jaalala jaalala kan naqabee kan mucayyoo magaala. Jaalala jaalala kan naqabee kan mucayyoo magaala. Eetuma si argee ija kan kee ilaalaa jaalala. Sirbicha hin beeku ግን Dhageesseen beektu? Abbaa beeka malee sirbicha hin beeku. Tole abbaa sirbichaa eenyu? Eebbisaa addunyaa miti. ቆይስቲ ቆይ ተከታተል ቤጓን Sirba kana dhageesseen beektu? Asis dhageen beeku garuu. Eebbisaa addunyaadha. Eebbisaa addunyaa akka ta'e. Fakkaate sagalee. Nitti fakkaate eebbisaa addunyaa garuu. Maamuus hin dandeenye. sagaleen isaa garuu eebbisaa fakkaata akkuma inni jiru. Sagaleen isaa eebbisaa addunyaa fakkaata garuu eebbisaadha jettees murteessuu hin dandeenye. Sagaleen isaa itti fakkaateera garuu sirbicha sababiin hin beekne murteessuu hin danda'u. Kanaafuu sagalee isaa itti fakkaate innaan isumaa jennuure. Isuma natti Eebbisaa addunyaa. Deebii isaanii lameenuu eebbisaa addunyaa. Tole gaaffii kiyya sadaffaadhaani isin barattoota yuunivarsiitii Finfinneeti. As kiiloo 6tti kan wal agarree qubee irratti akkam Qubee aannan hin danda'an. dandeessa? Anis.
Qubeen dandeenya shakkii tokko malee si barreessina waan ati jette jedhaa jirani. Egaa mee laalla walumaan kan laallu ta'a jecha tokko tokko naa barreessitu jechuudha. Qubee eegdanii jecha naa barreessitu. Sinsinnaawu ati kan isaa ilaaluun hin danda'amu. Like jijjiiramus danda'a. Sinsinnaa'u irratti barreessee qubee rakkoon qabu jajallachuun garuu jechi kun maal jedha? Sinsinnaawu ati naa waamtu naa galchitee waamta sinsinnaawu jettee sinsinnaawu jedhanii kan waamanis jiru kanaaf siif jechi kun maal jedha? Sinsinnaawu qubee isaa sirriidha? Laaltee sirriidha? Sirriidha. Maal jedha? Sinsinnaawu. Tole obboleessa kootti naa kenni ga'a. Sinsinnaawu. Kan eenyutu sirrii? Garaagarummaa qaba keessaa lachuu kan eenyutu sirrii? Ani bakka W kanatti udhaan fayyadame inni W fayyadame. Rakkoon qabu? Rakkoommaa qubeen kan keessa lamaanuu garaagarummaa qaba. Bakka tokkotti jechuudha. Kanaaf kan eenyutu sirrii? Kan isaa sirriidha jettaati? kan koo sirriidha jiran. Kan adda siin baasu natti fakkaataa sinsinnaawu inni waa galchee barreesse. Attasitti immoo hudhaa galchitee barreesse. Kanaafuu kan isaa sirrii miti jettati? Meeyaan kan koo kan isaa sirrii miti hin jenne kan koo sirriidhaan jedhe. Kafa hanga sirrii taanaan kan isaa sirrii miti jechuudha. Ati immoo kan isaa laala. Akkasitti barreesse. Akkaataa ati itti dubbatte irraa sinsinnaawu jette. Sinsinnaawu jechichi beekamaadha. Kan isaa hudhaa sinsinnaawu ta'a akka ati barreessiteetti waan galuu qaban jedha. Waan galuu qaba. Sarraan kana fi dogoggoran qabu jettaa kan isaa. Waan kan Loqodaan qabu sinsinnaawudha bakka. Jechuun namni sinsinnaa'ee jenna miti maa sinsinnooftaa sinsinnaa'ee jenna sinsinnaa'udha. Kanaaf jechichi beekamaadha. Kan isaa sirriidha moo sirrii miti? Ani sin jechuu barbaade jechuun inni sinsinnaa'u akkasitti barreessaa turedha ta'a. Ani garuu akkasitti akkana akka itti hubatu. Sirrii miti jechuun maa sodaatte? Innoo kan isaa sirrii miti jedhee. Kan koo sirriidha. Kee sirriidha. Kan isaa garuu hin beeku jette. Eenyutu argate? Eenyutu argate? Eenyutu argate gaafa jennee ilaallu eenyutu argate jettee yaaddatte? Isin barsiisota yuunivarsiitiidha. As kiiloo jaatti wal agarree qubee irratti akka. Qubee yeroo itti. Qubee qubeessuu irratti. Barreessumu? Qubeen quba keenya kaa ajaa'iba barreessa. Maal jechuudha? Hin gaafatamu. Hin gaafatamu. Gaafatamu? Namni qubee hin beekne eenyummaa isaa hin beeku jechuudha. Amma jecha tokko na barreessitu. Jecha qubee. Amma jecha sinsinnaawu jedhu na barreessitu. Wali dubbachuu isaa irratti walii galala. Sinsinnaawu. Kuno sinsinnaawu. Waggaa bunaan nu barsiise. Argadheera. Laalaa olee yeroo barreessa. Qubee biraa fiduu dandeessu. Sinsinnaawu yoo jette waa goota. Sinsinnaawudha jechichi immoo. Sinsinnaa'uu eegateetti hudhaa goota malee waan gootu. Abadan hudhaa goota. Daraartuu arganneera. Abadan arganneera. Akka barannetti arganne. Akka barannetti. Akka seera qubeetti. Moo qubee ishee dheengadda qubee isinii binnee dhaan tokko. Isa cilfaa kuullee fa'aa. Kuullee. Itoo namicha kuullee fide hojii wal argine mool dubbisna yoo gaarii. Akka kuulleetti miti akka. Akka afaan Oromootti kun sinsinnaa'uudha. Dhugaa afaan Oromootti sinsinnaa'uu. Sinsinnaa'uu otoo hin taane sinsinnaa'uu. Wuu sana miti. Mucayyoo bareedduu na jaaladha. Yaa mucayyoo bareedduu sin jaaladha. Laphee kiyyarraati
maaliif sinsinnooftaa dhiisi sinsinnaa'u jedhan barreessani kan. Tole dhiiseera sinsinnaa. Si bareedduu. Siin barattoota yuunivarsiitii Finfinneeti qubee irratti akka. Qubee qubeessuu irratti amma afaan Ingiliffaan barataa jirtu qubee qubeessuu irratti immoo akkam? Maal jettu? Amma tokko maal jedhu? Tole amma jecha tokko naa barreessitu. Mee akkam akka ta'e qubee irratti ilaallaqa komiin qubee irratti ka'u. Amma jecha sinsinnaa'uu jedhu naa barreessi. Ati ammasitti itti yaadi. Jedha. Sinsinnaa'uu. Aduh. Facciun dandeessa. Barreessi lammata irratti. Jiru? Inni kan keera. Kanaafuu sinsinnaa'uun haala kanaan barreeffamaa jechuudha. Akkasitti barreeffama yaada. Daawwattoota keenya egaa daawwitiin keenya akkuma nama bohaarsutti itti fufeedha kan inni jiru. Har'a akkasuma argaa jirtanii harki caalu barattoota yuunivarsiitiiti. Mee ammas egaa gaaffii bashannansiisoo hedduu dudduubarra jiru. Maal gaafannaa maal deebisu isa jedhuu fi egaa xumuraatti filannoo keessaa waliif TV qophii daawwitii ogootanii waan irraa barattu hin bashannantu. Ammallee nuti itti fufnee jirra. Isin isa egaa xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'aa turtii gaarii. Gaaffii kiyya afuraffaadhaani kana jalqaba irratti deebistu jedhee yaada. Somaaliyaa fi Somaalilaandii jiru miti. Magaalaa guddoo Somaaliyaa fi Somaalilaandii natti himtu. Ishee biyya keenyadha kana. Somaalee ishee naannoo keenyaa Jigjigaadha. Jigjigaadha. An Somaaliyaa Mogadishoodha. Somaalilaandii. An Somaalilaand. Kan Somaalilaandii. Kan Somaalee ati immoo jalqaba irraa ka'e. Kan ishee biyya keenya. Jigjigaadha. Tole. Somaaliyaa. Mogadishoo. Somaalilaandii. Poortilaand. Natti fakkaata. Biyyatti Poortilaandii. Somaalilaandii waan ta'eef Poortilaandiidha jedhee magaalaan guddoo laandiidha naaf ta'e. Narkaa bade malee nan beekan ture gara soo filannoo ta'e nan beeka. Kanaafuu laandiidhaani Poortilaandii. Portugal bakkuma jedhe. Magaalaa guddoo Somaalilaandii fi Somaaliyaa natti himtan. Jijjigaadha. Somaalilaandii Irgeessaati. Somaalilaandiin ishee biyya keessaati jechaa jirti. No. Qoy. Si biraan geenye. Ishiin biyya keessaa Jijjigaadha. Ishiin biyya keessaa Somaalilaandiidha. Somali nationality people. Isheen biyya keessaa kan? Ishee Itoophiyaa keessaa. Kam isheen maqaan? Somaaliyaa jedhamti ta'ee Somaalilaandiidha natti fakkaata. Isheen biyya keessaa Somaalilaandiidha. Somaaliyaan immoo Moqaadishoodha. Somaaliyaan Moqaadishoodha. Somaalilaandiin ishee biyya keessaati. Magaalli guddoo Jijjigaadha. Jijjigaadha. Garuu kan Somaalilaandii ishee biyya keessaati Jijjigaadha. Kan ishee biyya alaa immoo Moqaadisho. Isheen biyya alaa. Raasi gubate. Garaana gube deebise. Somaaliyaa. Jalqaba irratti Somaalilaandiin ishee biyya keessaati. Somaalilaandiin ishee biyya keessaa miti. Isheenis amma yeroo ammaaf bulchiisa Somaaliyaa jedhamteetti ilaalamti akka yeroo darbe walii galtee Itoophiyaa wajjin. Kanaaf isheen magaalaan ishee Hargeysaa jedhama. Kan Somaalilaandi. Kan Somaaliyaa ishee akka biyya of dandeessee Republic of Somaaliyaa immoo Mogadishoodha.
kan ishee Sumaalee asii isteetii Itoophiyaa tokko taate immoo Jijjigaadha magaalli. Sadidha moo isaan ofii? Sadidha isaan Sumaalee. Ani kanan beeku Sumaalee ishee biyya keessaa fi ishee biyya alaa ta'uu ishee qofa. Oduu dhiyoon hordoftu kaa. Kana. Oduu irraa bilisan poolitikaan hordofnu. Magaalaa guddoon poolitikaadha. Jedhe ka. San jedhe. Ikoonomiksiidhaan baradha. Kanaafuu ati wanti kun sin laallatu. Nan laallatu waa'ee magaalota guddoo. Akkattiin magaalaa san guddisu qofa irratti an xiyyeeffatu. Iddoo isheen jirtu hin beekin eenyuun guddistaadha malee. Giraafaroonni waan jiraniif isaan haa fudhatan ga'ee isaan. Ani pilaaniingiin baasaaf. Haa ta'u. Sumaaleelaandii fi Sumaaliyaa magaalaa guddoo isaanii natti himtu jechuudha. Sumaaleelaandii fi Sumaaliyaa isheen biyya keenya ishee. Isheen biyya keenya Sumaaleelaandii isa guddicha Moqaadishoo. Kan Sumaaleelaandii Moqaadishoo. Sumaaleelaandiin ishee biyya keenyaati. Isa yaalaati ishee. Sumaaleelaandii Moqaadishoo. Kan isa Itoophiyaa keessaa immoo Jijjiga. Jijjigaadha isheen maayin Sumaaleedha moo Sumaaliyaadha? Sumaalee. Kan Sumaaliyaa. Moqaadishoo. Moqaadishoo bakka lama galchinaa reejoo. Jijjigaadha isheen kan biyya keessaa kan biyya alaa sun garuu Sumaaleelaandii Moqaadishoo. Mee magaalaa meeqa naa waamte? Ila Moqaadishoo jettee Jijjigaa jette. Kan biraa maal jette? Jijjigaani kan Sumaalee isa Itoophiyaa keessaati. Kan Sumaaleelaandii hoo? Moqaadishoodhaan Kan Sumaaliyaa hoo? Isheen biyya keessaa Somaaliyaa dhamti. Somaalee isheen biyya keessaa Jijjigaa. Amma magaalaa lama qofa naa waamte. Tole sitti deebi'a. Sumaaleelaandii fi Sumaaliyaa. Magaalaa guddoon Sumaaleelaandii fi Sumaaliyaa natti. Akkuma hin jette inni alaa Moqaadishoodha. Alaa jechuun isa kan. Kan abalu naan jedhe. Sumaaleelaandii Moqaadishoodha. Kan Sumaaleelaandii Moqaadishoodha. Kan Sumaaliyaa hoo? Somaaliyaa immoo Jijjigaadha. Kan Sumaaliyaa immoo Jijjigaadha. Kan Sumaaliyaa hoo? Sumaalee Jijjigaadha mannis. Kan Sumaaliyaas Jijjigaadha. Kan Sumaaleelaandii Moqaadishoodha. Garuu biyyi lama magaalaa guddoo tokko walitti qabaachuu hin dandeessi? Qabaachuu dandeessi. Tokko hin dandeessu malee kamittiin biyyi lama. Hin dandeessu. Lamansiisa. An akka kootti hin dandeessu hin jedha biyyi tokko magaalaa guddoo. Lama qabaachuu hin dandeessu. Kanaafuu kan Sumaaleelaandii Moqaadishoodha jettanii kan Sumaaliyaa Jijjigaadha jettanii kan Sumaaliyaa maal jennare? Tokko naan waamne. Meerra deebiime Somaalee. Sumaaleelaandii Sumaaliyaa. Sadii goote miti. Sadiidha. Isaanis sadiidha. Isaanumtuu sadii. Sumaaleelaandii Sumaaliyaa. Somaaliyaa. Tokko dagadhee fakkaata. Tokko hambistanii. Tokko dagadhee. Tokko dagattanii haa ta'u kan Sumaaleelaandii Moqaadishoo kan Sumaaliyaa Jijjigaa. Tokko immoo rabbittaa guuteessan. Tole deebisaa kan walumaan laallu ta'a galatoomaa guyyaa gaarii ulfaadha. Galatoomaa isin. Tole galatoomaa ulfaadhaa guyyaa gaarii yeroo. Atillee galatoomii baay'ee ulfaadhu. Baay'ee si jaalladha. Guyyaa gaarii galatoomaa. Deebisaa nutti maadamne. Ulfaadhaa yeroo gaarii galatoomaa. Daawwattoota keenya egaa daawwitiin keenya har'aa haala kanaan isin bashannansiisaa isin bohaarsaa kan ture. Egaa yeroon keenya goolabamee bakka itti deebiin biraan geenyurraa kan nuti argamnu. Egaa gaaffi kiyya jalqabaadhaanii kiiloomeetirii fageenyi yeroo lakkaa'amu Finfinneerraa jedhameedha kan dubbatamu. Finfinnee keessaa immoo Finfinneen bal'oo waan taateef bakka kamirraa ka'eedha kan lakkaa'amu jenne. Gaafachaadha kan nuti turre hedduun isaanii bakka buufata konkolaataadha Atoobistara Qaallitteedhanii waamadha kan isaan turani. Haa ta'uuti garuu birbirsa gooroodhaa eegalaa jechuudha. Guutummaa handhuurree Finfinnee lakkoofsi yeroo lakkaa'amu kiiloomeetirri yeroo lakkaa'amu handhuurri isaa birbirsa gooroodha jechuudha. Bakka amma siidaa yaadannoo Adawaa itti
kaa'ame jechuudha. Adawaa 00 jechuudha. Bakka sanarraa ka'eedha kan lakkaa'amu. Kanaaf birbirsa gooroodha. Fageenyi eessumayyuu kan biyya keenya gaafa lakkoofnu birbirsa gooroorraa ka'ee bakka hunda deemnee kallattii garaagaraa kiiloomeetira jiru safaramee kan lafa taa'u jechuudha. Gaafii kiyya lammataadhaani gaafii sirbaadha. Jaalala jaalala kan naqabee kan mijayyoo magaala eessuma si argeen ija kan kee laala jaalala jedha. Wallee baay'ee jaallatama namoonni hedduun itti wal affeeranii jaalallee isaaniitiif affeeran sirba hedduu namatti toludha. Garuu namoonni hedduus weellisaan sirba kanaa eenyu akka ta'e namni baay'een quba hin qabu. Eenyu jedhaanis weellisaa kana gaafataadha kan inni ture weellistoota buleeyyii keessaa nama tokkodha. Hedduun isaanii eebbisaa addunyaatti tilmaamaa turanii sagaleen isaanii waan wal fakkaatuuf tariitii eebbisaa addunyaa ta'uu danda'a jedhaadha kan isaan turanii. Egaa deebiin sirba kanaa Tuujii Muddeedha jechuudha. Jaalala jechuudha. Sirba bareeda kana kan nu biraan gahee weellisaa baay'ee jaallatamu baay'ee kabajamu Tuujii Muddeeti jechuudha. Gaafii kiyya sadaffaadhaan egaa akkuma barame isinis baay'ee namatti tola waan nuun jettanii yaada nuu kennitan irraan kaasne qubee chaalenjiidha. Namoonni baay'een qubee irratti komiin akka ka'u isarraa kaanee jechoota garaagaraa barreessaadha kan nuti turree kan argatanitu harki caalugaa argatanidha kan isaan jiranii. Kanaaf jechi sinsinnaa'u jedhu akkam isin iskiriin irratti argaa jirtan kanattidha kan inni barreeffamu jechuudha. Namoonni baay'een hudhaa galchaadha kan barreessaa turanii akkuma itti dubbitti sinsinnaa'u jedhanis kan barreessan jiru. Egaa hedduun isaanii har'a qubee chaalenjii keenyaanii argatanidha kan isaan jiranii. Gaafii kiyya afuraffaaf isa xumuraadhaan Somaalilaandii magaalaa guddoo isaanii gaafadheen ture. Hedduun isaanii wal harkaa dhahaadha kan turanii. Walitti fakkaata Somaaliyaa Somaalilaandii yeroo jedhamu. Egaa ishee biyya keenyarraa yoo kaane Somaaleen magaalaan guddoo ishii Jijjigaadha. Kan Somaaliyaa ammoo Muqaadishoodha. Kan Somaalilaandii ammoo Hargeysadha jechuudha. Hedduun isaanii itti wal fakkaate isheen biyya keenyaa Somaalilaandiidha jedhaadha kan isaan turanii. Egaa daawwitiin keenya har'aa kan isin barsiisu isin bashannansiisu hawwiidhaan kan eeggattan kan har'aaf qabanne kanuma fakkaata. Torban gaafilee kana caala isin barsiisan isin bashannansiisan haga walitti deebinutti torbeen kan nagaa isiniif haa ta'u. Andaraartuu Nagaashii Lammii Solomoon gama gummaa kaameraaf teeknikaan na waliin ture. Aga torbanitti torbeen kan nagaa isiniif haa ta'u. Nagaatti.